السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبليان قيا خن أردي تناقش قرتمرة فيديو قبابدو سيرة رسول عليه الصلاة والسلام شيخ نبيل العودان قبيسة. أنا وبليس قيس الحسن أحمد أفعل عربار أفعل أرموت جيرو ده أكا فيديو أنتم قبلته دلوتا خيني قيست حياني أرقم ربي عليه الصلاة والسلام جريني إني جراتي بيكم سرافرن قولوا داف تتافين أنقول أخنا رت أكا إسم اللي نقرقارتني يادا قبدنا أقوم أجتني أسمان اسم قافة شاف إتيانسي أماس ديبي فيديو أنتم لو تقرتي نبوداتي بوا قبتي وان أرقمتو أكا قرتي نما فيديو هذا وتمرة خنداوتنيف شرقوتن أسمان سنجافة فيديو شيخ نبيل العودان سيرار كما ربي عليه الصلاة والسلام أفعال ربات متلقى أفعال أرمود دي بسودان خان سنيف دي ايسي وبليس خيسن حسن أحمدين جامع إن شاء الله فيديو وجين دي قارن سنجا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه. أبرها غربا حبشا كان سينا يقدو أبو هجمار كغربان كون إلمنا ما شفتنو كعبان طوافتو هجمارك حرامنا ربي حرما أمري ترنين كيبلي نيس انجالني إلمنا ما تشرى دي بسو يادي أمون دنديني ويتخن مرتيسني كنيسا قدو جاري أكنمني حجي ست قلوف مسكين تجمع لكن هما نبني كعبانتون فريد أن نجارمني أمر ربي تنجارمتي تو إنه بنيني كعباتنا نجاري نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام أك عبادة يرود راتف تاتف إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ويتم نبي الله إبراهيم كعبا جاري تيامي جير ربين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أبراها غران قبته حجي نمني الدنيا رجرت مرت اتلفو تناركي ويتم خنا كنيسة قدو جاري تمكانسي القليس جامتو ويتم جاري كنيساتنا خنمني إسان درا تقلين هنجارين نجاشت إرقاه إرقى خيرو سنيف بكسم بلجو نجي موتي خينيا أنا سيفين جاري كنيسا قدو تنمني كل ندرتي هنجارين وليدان اتنما يا مجئين أكنمني حج داف إسيقلو أبراهام بكهون ترسالة إرقى أكنمني حجي يرومرا أستققفتو biyya hundattii fi ganda hundatti akka namni hajjiidhaaf as godhatu nabiyyi Ibraahim ammoo laakiin yeroo san keessatti nam tokko illee hin jiran makka keessa kophaa isaa ta'eeti azaana ammoo laakiin rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala dhageessisee fi akka namni achitti hajjii godhu goosisee ilaarra ammoo laakiin namtichi gartee Abrahaa jaamee beekamu san wayituma gartee yaamisa godhe ka'abaarraa akka namni garagalee خرا قرتي كنيسة إن جاري تنتي نملك حجي قدو نمني لقيه عربنا كان آري نموت آري خنا خيسات كل فاخي كنيسة أبران جاري سن لقوتي لقيه إسي يرو قرتي نمني إسي إيقون جيراني خيست سقرا خيست
gattaa'ee sagaraa keessa gattaa'ee tana lafaa ka'ee dibee qaama isii guutuu balleesse. Namichi kun wanni inni kana godheef akkamitti namichi kun waan akkana dalaga jeeti aareeti. Wayituma dubbiin lafaa kaatee Abrahaa bira geesse Abrahaan akkaan aara jabaa. Lafaa ka'ee jeegartee tiisiteen uummata Arabaa akkamitti na tuffatanii haddii tana gahan yoon isaaniif hin galaasin kajee lafaa koote. Abrahaan aareeti wanni inni murteesse Kaabaa diiguudha. Akkamitti kan na tuffatan jalqaba irratti Kaabaatti yan ziyaaran deebi'anii ammaas akkana dalaganii yoon ammaas waan isaan xawaafannin tana diiguu baadde annamummaan qabu jee lafaa ka'e. Abrahaan wanni murteessee lafaa ka'e Kaabaa diiguudhaan ni hannisaa. Waraana qopheeffatee karaa bu'e Abrahaan murteessee lafaa ka'e waan dalaguu deemuu kana kabooddeensi waan tahuu hin beekin. Abrahaan lafaa ka'e waraana guddaa Arab ja'amuun Kaabatti fuula garagalee Kaabaa diiguudhaaf gosti hundinuu ifi Arabiinis dubbii tana dhagahan. Gurbaan tokko dura dhaabbate kan gartee mootii warra Yaman irraa ta'e kan maqaan isaa Zuunafar ja'amu. Hedduun isa bira walitti qabamte gurbaa kana biratti. Abrahaa fi waraana isaa dura dhaabbatan ammoo Abrahaan isaan diigee isaan bira kutee isaan fixee. Gurbaan Zuunafar kun jalaa nafne lafaa ka'ee yaa Abrahaa jee. Wayituma Abrahaan ajjeesuu yaade nan ajjeesin jeeni yaa Abrahaa faayidaa sii qabaachuun malaa ibbira na dhiisi faayidaa sii qabadhallee hin beeytu jeen. Abrahaan isa hidheeti karaa bu'e. Abrahaan fuula isaa garagalchee karaa Makkaa Kaabaa diiguudhaaf eega karaa bu'e booda Abrahaan iddoo kafalan ja'amtutti hafuura baafachuudhaaf lafatti bu'e. Nufeeyli gartee ganda kafa'antee kun tokko dura dhaabbate yaa Abrahaa waan itti jirtu kun sirrii miti dhaabbu jeen. Gosti Arabaa waan dalaguu deemtu kana sirraan jaalatanii sirraa isin qeebalanii dhaabbadhu jeen. Kan namicha kanaas qabee ajjeesuu yaade ammoo laakiin nan ajjeesin jeen. Ani faayidaa si qabaachuu malaa karaa Makkaatus anaas agarsiisa. Gosti tiyyatuunis si dhageessi si gala deemti. Abrahaan namicha kanaas hidhee deeme hanga gaanitti iddoo Saqiif ja'amtu takka. Wayituma ganda Saqiif ja'amu kana gahe gosti Saqiif baatee qaalii isaa godhuudhaaf afaan baate Abrahaa afaan. Waan ati nu hingachuu fudhachuu fi qaalii ta'e godhuun nurra jira tun dirqamatee hin jaaniin. Manni ati diiguu deemtu kunis mana gartee Uzzaatii fi Laatiiti. Diiguudhaaf murannaan nuti si jala yaana. Nama karaa si qajeelchu yoo barbaaddees si gala keenya. Akkasitti wajjii ergan gurbaa maqaan isaa Abulgaal jedhamu. Amma Kaabaa biratti dhiyaatan wayituma dhiyaatan ganda gartee Magmas ja'amutti ammaas bu'an. Wayituma achi bu'an booda gurbaa Abulgaal jedhamu kana Rabbiin ibiddatti buusee ajjeese. Arabni qabrii isaa ilaa amma daliila Makkaa jettiin. Amma kana gartee Abraan ergaatti erge Makkatti gurbaa Aswad ibn Marsuud jedhamu tokko harka kannaa marfamtan jee. Qureeshiin akka harkan kanine wayituma arke gaala 200 isaan saamee jalaa deebi'e. 200 kun kan Abdulmuxalib ibn Haashim kan ta'e kana fudhatee as deebi'e. Qureeshii maaliif hin lolle jedhanii wayita lolaaf qophaa'anii waraana gartee Abraa guddaa humna isaaniitii ol ta'u arkan firraa iftuuba deebi'an. Abrahaan ni erge amma gurbaa maqaan isaa Hanaaqa jedhamu Al-Himyarii jedhamu karaa Qureeshii ergeeti gaafate. Ni je'een Abrahaan ani isiniin loluu hin barbaadu haajaan qabu dhiiga keessanitti wanni hin barbaadu dhufe Kaabaa diiguu qofa
نافي كعبة قد مكدا جين أي يدرون قيسن جين عبد المطلب جان عبد المطلب برثا إيتي وديسيف ودو أبرهان التقن عبد المطلب سنجين نتي حاجة إنك ابن أبراه وجلالو أمو كعبة يوتاتي نو نتي سن قد مكني حناق الحميرين عبد المطلبين أبرهان سدبسو بربادا جين عبد المطلب أكمل سان بردكتي غرباز ولا فرجع مقام بكرتي أما درو خلا خلت لميت رجال صاحب سات دري إيسا قافتي إيسا بلا كتاعي عبد المطلب نجين يا زي نفر شفاعان ودابتو نينديسا أبرها درتتي رسوان جين نملك خجا خيدا جرو مال سيني قدو زنده جين ونمي إيكتو جرو الردو يوخان برودو دا مال نسيني قدو زنده جين أمو لكن غربات كوجرا خان أبرها داف أربعة خمسة أنيس جام إسان نوجا فتجين أكا أبرها نودبسو زونا فرلفها خيتي غربا أنيس جام خان بركة عبد المطلب جتون نما بيلا نجسو خركتا أباسو إساف شفاعة بدو أبرها درجين أنيس ويتغن لفها خيه أبرها درجة من قدما عبد المطلب أبرها أنيس من قدما أنيس ترن نيك إبلي الجين غربا gosa keessatti kabajaa qabu qabeelaa ngaachisu qadheebota obaasu kana shafaa sidura dhabbachuu barbaada manguddummaa ni qeebaltaa jeen ni qeebale Abdul Muttalib ni seene osmoo waraanni isaa dhaabbatu goojjoo Abrahaa keessa Abrahaan kursiisaa irra taa'u jira. Abrahaa biratti walitti qabamee jira namni hedduun. Abrahaan wayituma arke guddisee kabajaa guddoo kenneef. Kabajaatti godheeti Abrahaan isarraa jibbee isaa kursii irra taa'u Abdul Muttalib lafa taa'u isa gala taa'u jibbee. Abrahaan lafaa ka'eeti kursiisaa irraa kabajaa isaati jecha lafarra isa wajjin taa'e. Kabajaan isarraa argamte hedduu isa kabaje haasawa gaggeessan isaan lameen kana jidduu turjumaanaat ture nama gartee haasawa isaan lameen galchu Abrahaan ni je'een turjumaanaan gaafadhume maali hajaansaa turjumaanin ni je'een Abrahaan si gaafata maali hajaante Abdul Muttalib ni je'een aniin kun abbaa gaala 200 saahibni kee hammaan duratti nutti ergite dirqina irraa fudhate gaala keessa naa deebisii jeen turjumaanin je'een najjaashiidhaan Abdul Muttalib waan tana barbaada jeen Abrahaanis ni je'een aniin kun waytumaan si arkin si ajaa'ibe qadrii si maltu siin godhee kabajaa si godhe ammoo waytuma gartee gaafii tana gaafateen si biraa godaane jeen Abdul Muttalibis ni je'een maaliif ni biraa godaante laata wanniin si biraa godaaneef aniin kun gartee nama Ka'baati sandii gudufe Ka'baa abbootii deetii abbootii deetii sanuudiin keetii ati lafaa kaatee gaala 200 na gaafatta tanaafin si biraa godaana jeen Abdul Muttalib ni jeen ani abbaa gaalaati ammoo Ka'baan abba qabdi abbaanuu firraas dhorkaa jeen Abrahaan ni aare eenyuun na dhorka diiguu sirra Abdul Muttalibis ni jeen tunisii fi isa qabdi ani immoo tana qabdu gaalatiyya gaala khiyinaa kan gaala isaa fudhateeti ibduuba deebi'ee Abdul Muttalib jarjaraa kara Qureeshii yaa Qureeshii bahaa jeen ganda keessa gurbaan dhufe Ka'baadii gurratti muratee nama dhufee jiru bahaa jeen ganda keessa Qureeshiin ilmaan isaaniitii fi dhalaa isaanii guratanii keessaa bahan ammoo Abdul Muttalib Ka'baa qabatee yaa Rabbii Ka'baa tanaa khunu abbaan gaalaatu gaala isaarraa dhorkate atis mana keetirraa dhoowwadhu akka abbaan gaala isaadhaa dhoowwatetti atis gartee mana keetirraa dhoowwadhu dandeettiin tun tee qofaayaa Rabbi jee kadhate Ka'baan haala kanaanii namuu isii biraa baqatee waan isaa guuratee Ka'baan Abrahaa eeggachuu jirti. فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها فالله للطير قد أرسل
gandi makkaa keessaa godaane hara gaaraa Qurayshiin ilmaan isaaniitii fi dhalaa isaanii guuratanii hara gaaraa keessaa bahan gaara irratti achi bahanii rabbitti kadhatan yaa rabbi kaabaa teetirraa deebisi hamtuun kaabaa ta'een gahinii jaanii rabbi kadhatan manni rabbii duwwaa ta'e namuu biraa baqatee Abrahaanis waraana isaatiin as garagalee kaabaa diiguu jecha waraana isaa keessa arbaa jira akka kaabaa diiguuf kan inni fidatee dhufe maqaan arba kanaa Mahmuud jedhama waraanni Abrahaatiis as garagalee fuula isaa kara kaabaa diiguudhaaf isaan kana keessa kan jiru Nufayli kan jedhamu hidhaa ka Abrahaan hidhee deemu jiruun ka qadrii kaabaa beeku Nufayliin kun gurra arbaatti achi garagaleetti yaa arba deebi rabbi si haa qajeelchuu bika irraa dhuftetti manni ati diiguu deemtu kun mana rabbiiti manni ati diiguu deemtu kun mana rabbiiti deebiif duba jeenii hanga san dubbatee fiigaa qote Nufayliin Qurayshiinis gaara irra tetteesseeti arra maaltumaa gaggeeffamuu taa'ettee gubbaa sanii gad eeydi dubbiin as jiddu jirti amma Abrahaan deeminsa isaatti fufee boola isaatii fi kibri isaatii mana rabbii diiguu irratti ammoo laakiin arbi miila isaa lafatti hidhee deemuu dide lafaa kaasuu yaadan deemuu dadhabe lafaa kaasuu yaadan deemuu dide ammoo arbi wayta karaa Yaman garagalchan ka'ee deema wayta karaa Kaabaa garagalchan miilli isaa deemuu dide Allahu akbar rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayata isaas keessatti mul'ise yeroo tana gartee waraana Abrahaa keessa bucceen garaa guutte rifaatuun garaa guutte maali dubbiin arba kanaa yeroo tana duba samiin itti dukkanooyte dachiin isaa hin ollatte waraanni Abrahaa bakka isaan seenan dhaban lolli rabbii isaan ekke jechuudha